Inkadan galanni siyaa ga'u waaqayyoo nagaa fayyaa nuu laattee kan yoonaan nu geessee kan nyaata nuu kennitee fayyaaf nagaa nuu laattee nan qabadhe hattuun qabadhe. I am congratulated from Hausa University by medicine school, and after this I am a doctor, and I help people by giving a medicine for vegetarian peoples. Sorry, I forget the word, and by that I help people. And at the finish, I want to say thank you for my family, and they support me.